chinnoo jedhaniini karaa lafa jalaatiin ta'e uummata keenya ganda gandara deemee guursisaa ficcisiisaa wayyaanee jiris ficcisiisaa ammallee ficcisiisaa jiraa jechuudha maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu ifatti nu beera waan inni OMN irratti haasawee san uummanni keenya walii qoqqootaati dokumeentiidhaaf kaa'adha boru to'annoo jalanii ooshamaa namichi kuni akka inni Oromoo irratti bobbahaa ture yoo nu injifate nu haa gabroonfatu mara koon qabu gabroonfata adanii gabroonfata garuu nama wallootiin waliin dhalate kana booda in raawwataa jechuudha. Ifatti ummata walloo amaaraa wajjin ta'e gabroonfata wajjin ta'e lafarraa duguguudhaaf hidhatee muratee lafaa ka'e jechuudha. Shanee seera kabachiisa jechuudha. Taa'ee danda'afaan maal balleessan? Shanee walloo keessa hin jiru warra waajjira banatee karaa nagaatii waajjira banatanii warri waajjira banate sun isaa wajjin baratanii isatu eebbisiisee isatu jira isatu bakka kenne inni shaneedha jechuudha. Eega dhufee gowwaanaa jedha agartee namichi kun sabboontu walloo maqaan kan kee sabboontu wallooti gowwaanaa jettaniiro namni jalan jirtanii tamam sabboontu walloo wasidhiisu dhiiro maaliif jennaan nuti ummata amaara nu keessa qubatu kana dadhabne beeta waya san rashiide edumaa xiqqoo ummata san hamba hambifte sila ummata kanas nu galeera obsime dura sabboontu walloo dawaa kee osii kennuu dhabe waa akkana waa waliin hin jiraannu jechuudhaanii fe'ati maaliif dawaa kennuuf hin qabu sabboontu wallootiif naa obsaa jallan sabboontu walloo daangaa cabsiteetti sii galee yeroo hattuu namaan jiru nama aarsa jechuudha. Naawusi sabboontu sanuu sabboontu barreessi qaama deebiiti. Akkas akka lafaa nama godhaanaa sabaa wasakka. ilma shammaanii kana fakkaata sirba warraaqsaa kanaan boodatti waa kana fakkaatu irratti haasofna jechuudha ibsa Ahmad Zakkenne irrattis waan inni kenne san irratti bal'inaan xiqqoo tokko carraa walii kenneeti haasoo yaallaa jechuudha waa'ee burjaajii wanni haasoo qabnu amma walqee kana jechuudha wal jajjabeessu jechuudha warri walloodhaan warri miidiyaa ni baranne yookaan immoo feesbuukii dalagna jettan warri feesbuukiidhaallee ni fakkaata akka uffata haasoo eega maqaa miidiyaa baname miidiyaan harditookii qabaachuu qaba jechuudha. Madda nageenyaa fakkeenyaaf har'a namanna erge wanni ishiin haasoitu waa'ee raayyaa walloo keessaatii fi waa'ee raayyaa maaliiti. Ajendaa akkanaa godhatanii haasoo iyyaasuu faanii fi makii faanuu ni gahanii jechuudha warri deemee ziyaaraa dhaqu. Shakala Hussein kana kanaatiin miti waa'ee dhimma walloo irratti akkamitti qeeroo walloo jabeessina akkamitti uummata keenya mataa walitti qabna akkamitti duula nu gaggeeffamaa jiru kanarraa dandamanna yeroo keessa sana irratti guba namni sinii seene sinii beejii guddifachuu namni sinii seene sinii seenu baate ilaala nama haqa dubbatu nama xiqqootti ilaala nama shiraa fi nama arrabsumoo nama dhibbatti ilaala jechuudha. warra sanii wajjin arganne jettanii dhagahamaa arganne jettanii zoomii godhattanii yoo cala jettanii nama har'a abaa'oo borumaan waan taane yoo seenaan taane yoo fuutan akka saaliyaa sanitti xiqqoo wanni nama jedhaa jechuudha. Maqaa walloon balleessina. Namni dhageettii argachuudhaaf raayituu fi raayyaa sanii miti jechuudha. Waaqa guutuu gosti qaalluudhaa siniin jenna. Raayituu ta'e ta'uu baatees. Edoo saniin ta'in dhimmi nuti qabnu amma walloo keessa raayyaa fi walloo warraa adda baasu jira. Wanni gabaabsinee sin himne akka Yaayaa Bashiir jedhetti walloon maa sagal qabeega jenne maqaatu waliin moggaa'e malee warri walloo keessa qubatuun walluma dhalatanii walluma qubatanii mormor gamaa dhufanii wayyu dirqii baalee irraa dhufuu qabaa namni walloo tokko. Baalee irraa dhufuu qabna. Akkuma Madagaskaarii fi eessaa dhufte Oromoon jedhan san keessa nama xaaju kan carcar saaliyaanis deemte carcar jennaan maqaatu wal arge malee carcar isaa amma harargee kana har'aati miti.
inni kunis raayyaa jechuun gosa arsii raayyaa jechuun waraana jechuun keessa beektonni wanni himaa turan namni calum jedhee seenaa lafa waaqayee waan haasawu argaa dhaga'iitiidha kitaaba warra amma akka kitaaba zulul aswad amma mucaa waa'ee zulul aswad dubbatu kitaaba zulul aswad irraati fidee sin hin jedhe kitaaba zulul aswad dubbisaa sin hin jenne nuti sakka dubbate aanaa sabaafaa namni biraan dubbanne kanan dura inni gale namni biraan dubbate waan jiru abbaan waa kitaaba sanii kaase itti gaafatamaa walloo wanni baqattoota oromoo yaman kan dura ta'aa caasanii ture obbo Abdullaa Amin seenaan haa yaadatu isatu waa san dhaga'ee isarraa fuunee akka sanitti nuti isaa dandeenyu dubbifnee yamanitti ofirraa dhiifnee jechuudha. Wanni sun xiqqoo seenaa gurguddaa qaba. Seenaa Itoophiyaatti hin beekne qabaa jechuudha. Sini galee boostaan erginaatii sinirraa badaatii jedhanii ijoolleen nu booda hambiftee osoo nuun ergina fanii jechuudha. Sini gala kitaaba bakka irraa fuuti seenaa tokko bakka irraa fuute jechuudha. Raayyi jechuun waraana jechuudha. Akka warri seenaa jedhutti warri argaa dhaga'itii. Sini gala raayyi jechuun waraana. Homaa waraanaadhaa waraanni sirna gadaa Oromoodhaa achitti dhaabatee jechuudha. Daangaa sana irratti akka daangaan hin cabne achi dhaabateef raayyaa jedhamee warra jedhu jira. Akka Yaayaa Bashir immoo jedhetti Walloo ilmaa 8 dhala jedhee akka kaa'ee jira. Akka aanaa sabaafaatti immoo sinii gala akka aanaa sabaafaatti Walloo ilmaa 8 qabu ilmaan 4 qabaa jedhe. Argaa dhaga'itiin akka warri Walloo warri nugusaa akka nuti dubban. Afran sun baradha eenyu isaan dubbii dhaggeeffadha. Warri achirratti warri akka madda nageenyaa fa'aa seenaa nurraa baradhaa jechuun warra akka Walloo Global irraa baradhaa seenaa akkasii guddatama. Walloo ilmaan 4 qaba. Afran sun eenyu? Qaalluu, Ilu, Heebaloo fi Gurguraan. Gurguraan Diqaalaa jedhamti Sumaayilaandii qubatti jechuudha. Asirraa akka dirree tawaati Sumaayilaandii qubatti. Sinii gala akkasii baradhaa kun argaa dhaga'itiin kitaaba miti. Kan irraa barraa'u jechuudha. Dubbiin haqiiqaa sa'aalaa sabaa kana. Walloo ilmaa 8 qabu ilmaan 4 qabu. Inni kunoo Walloo bahaatii fi dhihaa jedhamee bakka lama baha Walloo kun. Akka Gujii lixaatii fi Gujii bahaa fakkeenyaaf akka Wallagga lixaa fi Wallagga bahaati. Bahni kun haga raayyaa kanatti gosa wal keessa qubataadha jechuudha. Gosni keessa hin jiru Oromoo ta'e. Gosumti keessa hin jiru garuu lafti dhaalamaa mamlakaa suni mamlakaa uummata Wallooti. Akka amma mamlakaa Mancaa keessa gosi adda addaa qubatu mamlakaa Tuulamaa keessa gosi adda addaa qubatu Walloo san keessa ilmaan bareedu sababni achitti dhaqan akkami isaan gargaaruudhaaf leenca kiyya yeroo yaadaan geenye bara oduu haaraa qabda. Oduu haaraa yoo qabaanne boodarra wanni jetta. Ani liiban ati adaaliiti dhaabbadhu meeti. Wattu maqaa kee liiban ta'ee dubbiin batee Walloo maqaa liiban jedhamuun baafattu. Sinii galee amma warra adaalii wajjin mitaanii amma haasawni kiyya har'a haasawni kiyya warra mamlakatil habashiyyaa fi warra mamlakatil habashiyyaa fi warra Oromiyaa wajjin Walloodha jechuudha. Walloo uummanni bareentoo kan dhufe warra Walloo gargaaruu dhufe jechuudha. Yeroo warra Walloo gargaaru eessa qubate naannoo raayyaa kana akka ashangee gabalan baane uummanni naannoo isa qubatu uummanni akka Tigraay kun gosa adda addaa jira Tigraay kana keessa illeedha gaafa dur jira jechuudha. Akka uummanni daangaa hin cabsine daangaa isa qubate jechuudha waraanni Oromoo guutuun. Asii uummanni Harargee kun Jaarsoo kun Ituu kun Qabiiti Qalloo ilmaan Hubbannaa wal gosti hin jirre hin jiru. Baha Walloo kana keessa. Hedduminaa gosa jiru jira mantiqaa qabaa. Garuu walumaa galatti Walloo jedhamaa jechuudha. Uummanni achirra qubate sun waan sin ajaa'ibu biyya san keessatti Carcar Mokonni
gostin jirren jiru maqaa nama jiru saniitiin nama jiru sanii waamama jechuudha. Walee jedhan jechuudha amma warri ejjufaan amma walee sun eessarraa dhufoo jedhe warri biraa lakkaa'u jira jechuudha. Harargeetu billaa waan tasee jala marree jettee waan dheengataatti wallisaa turani uummanni sun hundi waan sani mataa jechuudha. Which is this? Warri kallattiin naa bilbiltan inni obstan amma sa'aatiin sinii wajjin haasa'u qabu naa obsa. Saniif walloo kana keessa gosa akkanaa qubata. Garuu walloo mamlakaa ilmaan walloo yoo jenne walloo mucaa kan gaafate walloo eenyu jechuu ni barbaadeetti. Walloo bareentoo boorana jechuu barbaadeetti. Sinii galee walloo ilmaan booranaati. Shanan ilmaan bareentoo keessa gosti walloo jedhamtu hin jirtu. Akka kitaabaatiin isiniimu jira amma. Yoo akka seenaa immoo argaa dhageettii gaafattan hangafni ilmaan Oromoo walumaa galaa wallo. Dur kan dhageenye nuti hangafni Oromoo walloo jedhamu ture. Boodarra immoo kitaaba kan qophaa'ee nu dhufe ilmaan wallo gosa Booranaa keessatti argama. Akkasitti hubadhaa dubbii gabaabdu jechuudha. Gadaam elbaafaa waan adda addaa dubbisan amma wallo ilmaan Booranaa 11 raffaarra jira jechuudha. Waan gabaa'u miti Boorana san keessatti. Sinigala gosuma Booranaa guddaa kana keessa immoo gosti bareentoo ni jiraa jenna ni jira. Garuu Boorana keessa waamamaa jechuudha. Ilmaan Booranaa keessa waamama. Amma walloo bareentoo walloo keessa jiru kuni ilmaan Booranaa jala waamama. Maaliif lafti kan ilmaan Booranaati. Kuni haqa jechuudha. Seenaa akkasii dubbadha. Malee ijoollee dargaggeessaa waamtanii walloo fi arsii maaltu waliif fide akkasii namni gaafatama. Waan gaafatamu jechuudha. Lafti afaallee fakkaata malee arsii fi raayyaa fi raayitu waaqa guutuu waan akkasii irratti warri ijoollee keenya jechuudha bilchaachuu qabdan akkasii kan dhiyeessuu qabdan jechuudha warra akka Juwaar dhiyeessa warra akka Juwaar warra akka Ittaanaa Habtee warra akka Isqeel Gabbisaa warra akka Doktor Henook Gabbisaa warra kana watti dhiyeessitan walloo wallafa Oromoo ta'utti amantanii itti aman maaliif duba walloo gargaara. Kaafi jajjabdu gaafa dhaqeeroo walloo maal taata jirtan. Nama taan hin dhiyeessina. Yoo waan akkanaa dhiyeessitan isin gadi bu'a hamilee illee qabdanii jechuudha. Dura ofii keessanii bilchaadha gadi fageenyaatti bilchaadha. Isin warra nugusaati. Warra wallummaa isaatti dhamanne guyyaan tokko bakka biraa ajjetu akkisin tokko. Dalagdar seeraan dalaga. Isin miidiyaa addaatii isin ajajuudhaaf fedhee too taane waan jajjabduu gaafadhaaniiti gorsaafi sinirra xiqqoo umrii nama guddaa ta'uu hin dhabu garuu waan nama guddaa fakkaadhu seenaan beeka gabaabdumatti yoo bifa laaltanii namichi kun jettanis ani akka gaariitti seenaa dubbisa nama guddaa waliin oolaa nama guddaa bilbileen gaafadhaa waan hunda fardumaan gaafadhaa jechuudha waliin haasa'u hundi fardi taphni jiru na biratti maaliif abaa'uun akkasiin nu guddise waan gaafannu hunda naman wajjin haasa'u hunda siiriyeesiidha jechuudha waa dhugaati. Dhiiratee dhalaatee huma fardi itti haasan. Waan fedhusan itti himeen biraa deemu mataa akkas dhukkubutti. Bilchaatee deebi'aa yookaan machi waan badaa jechuudha. Akkas ta'uu qabdan malee raayyaa Arsiitii fi raayyaa Raayituu kan namni miidiyaa irratti mi karaa ta'u. Gara keessaatti misaanjira waliin bilbilaati ati gostamii akkana jedhamtu gaafadha. Sinii galee yoo nuti achi dhufne jenne raayyaa lafa Tigraay immoo lafa nama biraati jechuudha qaba. Weerartuu amaarri jedhe san akkasii jechuu jirtanii jechuudha. Wahuma Juwaar jedhe san. Beeknaan Luwii Dhiqxa jedhe san qaalitti. Sinii galee Juwaar naannoo Oromiyaa keessa miliyoona 15 amaara qubataa sadarkaa lammaffaa amaarri aangoon isaa kabajamuu qabaa nama jedhe jechuudha. Misteekii gurguddaa akkana kana tokko gorti Oromoon. Miliyoona 17 irraa 15 yeroo irriftee waan jirtu Oromoo wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Waa'ee qimaatii Gondar Amaarin jiru jechuun hiseeti Oromiyaa keessa saba guddaadha. Itoophiyaa keessa saba guddaadha Amaarin ni jedha. Amaarri gosti Amaara jedhamu hin jiru jechaati. Walla lafa Oromoo eegatee Gojjaam Gondar eega kan qimaatii fi kan dhagahu eegatee bitti Amaara isa kam. Bitti Amaara isa kam. Amaarri maaliif nuun qixxaata boo? Hin jiru jechuudha. Haga Tigraay hungoo Amaarri. Maa Gondariin qimaatii hin muramne. Adareen magaalaan takkittiin muramteetti uummanni qimaatu bara
qabalee 300 yoo libar yoo qabalee kennameef isaanuu kan amanan hanga 70 waan ta'u amananiif jechuudha. Waradaa meeqa qabaleen tokko waradaa tokko yoo hagam xiqqaate awraajjaa 2 jechuudha Gondar irraa murame jechuudha. Awraajjaa meeqa ishiin Gondar biyya xiqqoodha. Gondar irraa fi Walloo irraa murameeti hawwi zoonii jedhamu sun zooniin tokko murameen akkuma amma kamisee kanatti kan of danda'e. Biyya Abaaboo Taaddaseeti jechuudha. Jiraan Abaaboo Taaddasee agawwi warra achiitiin warra Waagimiraati hin beeka. Qaamaalee nama hin beeka jiraan Abaaboo Taaddasee. Sini galee jiraan Tawaldeen illee warra bachiiti. Duba sanillee Jeneraal Juhaar Amaara guddisuuf jecha Oromoof akka nama dalaguu fakkaate Amaara sami san keessa kaa'ee jechuudha. Sun hundi maaliin ABO'n cabsuudhaan jechuudha. Har'a amma Juhaar ABO jedhamee arrafamaa jira jechuudha. Garuu carraasaa eeggatee ABO cabsuudhaaf dhagaan ni garangalchin hin jiru. Warra akkanaa kanaan nu dhiifaman goonu. Kanaaf warri madda nageenyaallee seeraan dalagaa ishii dalagdasan. Sa'aatii takkitti maan taane jajjabaadhaatii hadhaawaatii biyya keessa falmadhaa jechuudha. Akkasiin miti biyya kan falmata. Beenjii guddisuu waan biraa sagalee of beeksisuu waan biraa garuu hadda tokko nama 3 wajjin haasawa. Nama Walloo waamtanii haasofitanii. Achuma keessa wal waamtanii haasofitanii. Warra abbaa qabeenyaa haasofitanii. Ahmad Sani bilbiltanii haasofitanii. Ahmad Saloo sindite warra biraa warra biyya keessa jiru ijibbaata godha. Asirraa Ayirooppaa nama dubbii binettanii namni Ayirooppaa jiru kun hundi nama qabsaa'aa ta'uu jira qabsaa'aa ta'uu arsii ta'eef qabsaa'aa miti namni tokko. Namni feesbuukii irra barreesseefis illee qabsaa'aa miti. Har'a ni barreessaa boru Hangaasaa Ibraahimfaan Kaabutaafaan dura Johaar Mahammad nama tuqe jedhanii Walloo sanan Tigreechaanii turanii jechuudha. Jarri kunis tokkuma walumaan. Har'a immoo waliin garagalanii jechuudha. Hin ta'uu jechuudha akkasi. Nuti akka Wallootti miidiyaa keenya hundi miidiyaa jajjabatoo qaba. Miidiyaa jajjabataa. Gadi of hin buusinaa jechuudha. Gadi of hin buusinaa. Jechuu barbaadeetiin inni waa isin didan immoo isin didanii Isqeel fa'aa Henok fa'aa Xaggaa Araarsaa fa'aa akka warra kuushiisan akka warra isaanis warra kuushiitis zuumumaa bara waan biraa qabu warra kuushiitis zuumuma namni saatalaayitiidhaaf namni doolaara 5,000 6,000 qaban hin jiru. Kanuma akka keessanii kan maaltu sin dhorke warra gurguddoo kana gaafachuu waa'ee Arsii fi Walloo haasa'urra har'a wanni nu qabe nuti raayyaa Wallootii fi raayyaa Arsiidhaan walitti firoomsuun miti. Wanni nu qabe Walloo keessatti akkamitti jiraanna lafti Walloo kun akkamitti lafa Oromoo ta'uu danda'a. Warrum gosa san himatu kan Walloon lafa Amaaraa jedhamee balaa nurraa dhiqamaa jiru jechuudha. Akkasii miti dubbii gaafii isin gaafattan illee silaasan hin turre gaafii isin gaafattan waa'ee Walloo jabeessu waa'ee tokkummaa Walloo jabeessu. Yoo gaafattan gaarii. Inni gaa yoo gaafattan gaarii. Isin mataa keessanitti raayyi ani gosti Arsii haa jedhu. Garuu gosti Arsii ta'e raayituu irraa deemeeti miti. Lafa Walloo sanatu lafa isaati. Maal qaba nuti Walloo jenne waa'ee sana waa haasa'u dhabne hoo. Yeroonni kun raayituu jedhe. Yeroonni kun immoo asii ani ala jedhe. Tokko ammoo ani noolle jedhe. Tokko ammoo ani jaarsoo jedhe. Tokko ammoo ani ituu jedhe. Tokko ammoo ani maal jedhe maal fakkaata? Arsiin mudduu maal na godhuuti Arsiin ani Arsiin arrabsu amma akka keessa ati amma Arsii jettee miti Arsiin harree hun dhiiftu hudduu namaa dhiisiiti nama sagalee qabu dhiisiiti garuu astaafurullah Arsiin arrabsiisin ati Arsiin taane Arsiin nama goota bira maal gooti Arsiin immoo Arsiin osoo godhuu dandeesse Abiyyi Ahmad gooti sigalee abbaa kee akkasin jedhin agartee atiin Arsiin miti amma Arsiin akkaan inni arrabsuuf akkaan Arsii akka of na godhu jirta amma waa'ee ijoollee keenyaa miidiyaa Walloo jabaachuu qabdanii jabaadha
سنجتشو بربادة ترين زومي قالوا نما دبو زومي رتي أفيرني عاسو نما لك نما دبو أجندات كابتري هاتو أجندات ججبة توقع سنيكا واي فانو سفونتي ولو جلوبال رمتاسن نمني نمر مو قد فلاني إرو جوار فان نمر مني نو قد فلاني أكا وري مريكا نما يقو ولو جلوبال رمتاسن نما ميقال لالي نما كما نبالا باولي لالي جيجو نستن كما نبالا سنيكا مالف أجند نمي توكو رجاء قبته نما توكو مر مناف رجاء قبته مر مو قبدا واني ونوغرو قبدان وري أكاما مدرجينيا تي جولة كي وري قفاتي ورابدن تي دوكمنتي ولي نوكابو يالا أما أحمد حسن واني نقول أجرو أورمو في آن مجرد جيجو أو إمين رتهرة أورمو أباو دا سيرة كما جلاجري سيرة كما جمعي دمارتي كي نيو قدد دمو قبدي فيجيتاچو قدنا وان جلس جمعي فتنا كادا هيرين چراتو نون فتيرو قبابدو كيستي جرى كنا جرى أما كابينة كنا ولك أبنه چرار ساري مني سامرا قدان وجارني نني مرا سنرا قدا إجارة جيجو بقولو ياتن ساريس دربي ساري يو دواني سان دربو دبي إيرو قبابدو كيست كان شاكي تكن قرتنا ورقا هما تساكوني يو دوار رادن دمتن إنسيرن جيجو شاكي تكن قرتنا وادانا سنقال كيرو والو إنما سيرني جيجو سنيف إسان سيسي سوراف يودن دامه دوكومنتي كوبيسنا فيجو أحمد زفان زرمات فاتوان جلي دلقانينا نمت والو رد أولاتما سيرا جري جيجو أولاتما سيرا أبني نكما جنة وانك إيرو والو كما يدو فينجو أولاتما سيرا أبني أولاتما سيرا أبس جري أكامت سلاسة وسنت أبني كيسا زوني كنيتي نمنا متكته هنا منجور أكسيرة فدرالات يكينا إنه تكوتي يكمه يونا مجلسهم بقته قجام ديبله يكني يكسني قجام الرافع خمسة تنامو كباجيجو أكسيرة فدرالات أما تسافر سيرة فدرالات عندهم بفنه واي مزجاجات بس واي زبانيوما واي سكوريتي مله واي سيرة فدرالات عندهم بفنه جيجو واي سكوريتي يجون واي وارديات هودي كتابة دادا جري كتابة سكوريتي bulchiisa kitaaba seeraa fi heeraa jira jechuudha. Kitaabni inni dubbisee gaafa inni mazagaajaatti eegusan waa'ee sikuriitiiti. Akkaataa lafa san eegu. Akkasuma miti Ahmad san. Deemina Ahmad sanii qabnu nuti olaantummaa seeraa Amaarri kabajine wallo kabaju maali? Yoo olaantummaa seeraa abinni san kabachiisineera kan jettu taate nama abinni nama tokko nama keenya nama 40 ol ajjeesee nama 70 ol madeessee qabeenya meeqaatam nu saame sanirraa faannoo Amaaraarraa nama tokko kamiseetti jira. Gondorirraa ka'anii lafa kana qaxxaamuranii faannoo jedhanii xaatatanii dhufanii Axaayitti Makkooyitti lafa keenya kan dhuufata isaan irratti xaatatanii ifatti warri amantiitis eebbisee qaddasanii faannoon eebbifamee gara walloo dhufe jechuudha. Lola nutti eegalan lafa keenya irratti silaa kiristaan taaddasee fi eenyu jettu kun duutiin mooyyaalafaan duutiin yakka sanii wabzarraashiin illee arrabni sun illee seera saba tokko bakka buutee saba tokko xiqqeessu jechuun waan guddaa. Saniif kamiseetti silaa mana murtii dhiyaachuu qaban turanii jechuudha. Mana murtii zoonii keenyaatti nututti murteessuu qaban ture jechuudha. Du'a ta'e maal ta'e nama tokko Amaararraa Ahmad san ati ilma Amaaraa tokko kan ragaa nuti qabnu nama tokko nama Oromoo keenya ajjeese kamiseetti hiitee qabdu jechuudha. Yoo hiite as baasi. Olaantummaa seeraa jettee waajjira adda bilisummaa Oromoo ijoollee dalagdu adda bilisummaa Oromoo seeraan dhufeeti kan waajjira banate ijoollee san shaneedhaanii hinaa jettee jechuudha. Ifatti ijoollee keenya waa kana qopheessaa. Adamaliitis aluwaanis ummanni keenya guutuun caasaa kanatti ummata keenya dhabamsiisee jechuudha. Nama du'es nama ajjeefame nama dhabames jara kana gaafannaa kana warri walloo guutuun
walii barreessaa waan amma inni OMN dubbisisan muraa muraati facaasaa dokumentii godhadha. Sini galee nama Ahmad san warri walloo hin filanne. Ahmad san nurra murteessuullee hin danda'u. Sini galee shigaggir mingistiidha. Wanni kun haga filannoo jedhamu ta'e malee Ahmad san nama hidhuu hin danda'u. Qabeenya nama saamuu hin danda'u. Lafa namaa kennuu hin danda'u. Nama qubsisuu hin danda'u jechuudha. Hin filanne sanatti. Haga filannoo ga'e jedhame edoo filannoon hin ga'in adda bilisummaa Oromoo fixuu qabna ajjeesuu qabna jedhe ifatti. Lola uummata walloo irratti labsee jechuudha. Sini galee ifatti lola nurratti labse Ahmad sanarra. Olaantummaa seeraa kabachiisu lafti walloo saamamuu qaba. Olaantummaa seeraa kabachiisa yoo jedhe sini galee ummati Afar humni addaa naannoo Afar haga ammaan lafa Oromoo dhuunfatee qabatee taa'eera jechuudha alaabaarra dhaabe. Namni keenya haga ammaa ala keessa jira jechuudha. Jara sana olaantummaa seeraa kabajamu. Milishaan zoonii keenyaa deemee hin lolu. Kun Oromoo walloo lafarraa duguguudhaaf namicha Ahmad san jedhamu fi ammee mu'ee jedhamu ammas ifatti sanuu miidiyaarra bahanii nuu kakataniirani jechuudha. Ijoollee keenya warra gaara jirtus kan Afarii fixaa jirtu kanallee kan itti gaafatamu jara kana jechuudha. Beeka. Warra nama ajjeesee jedhee jechuudha. Namni abaru bareedaadhaan naggaateera jedhee nama hidhee hin beeku. Nama jedhanii nama hidhanii jechuudha. Nama saamne saamtee jedhanii nama hidhanii jechuudha. Nama abaa'oo taaneenis ati abaa'oo jedhanii nama hidhanii jechuudha. Maaliif abaa'oo ta'uu yakkateera jechuudha akka Ahmad san yaasuutti. Garuu abin inni jedhu suni Abiy Ahmad wajjin aangoo qoodatanii ta'anii jechuudha. Kiristaan Taaddaseedha abinni. Kiristaan Taaddasee seeraaf dhiyeesseera Ahmad san kan kijibu. Dr. Moyyaalawii dhiyeesseera hin dhiyeessine jechuudha. Eenyu Moyyaalawii Dr. Caannee dhiyeesseera Ahmad san seera. Abbaan ifatti awaajii godhee lola labsees Kiristaan hidhameera Dr. Caannee nagaa qabaa jechuudha. Bilxiginnaa taa'iranii jechuudha. Abinni sanillee kan fide obbo Ahmad sanii jechuudha. Kana olaantummaa seeraa Ahmad sanaa soo kana walloo keessatti nuti waan beeku. Jeneraal Geetaachoo Guddinaa ABO'n jechuun waraanni bilisummaa Oromoo walloo keessa hin jiru jedhan. ABO deeggaruu mirga guutuu qabna. Uummanni walloo adda bilisummaa Oromoo deeggaruu mirga guutuu qabaa. Kana jechuun Oromoo taanee dhalannee Oromoo taaneetuma jiraannaa jechuudha. Akka bara Yohaannisitti akka bara Tiidiroositti warri walloo kiristinnaa haa ka'u suni Ahmad san akka lama iddoo dhalatteetu abadan wanni kana waan kanaan hin najjaatu. Uummata walloo jirbii mormatti hinaan barri Yohaannisii fi barri Tiidiroos sun bara kana miti. Inshaallah waan barbaachise uummanni keenya wareegama nama kafallaa jechuudha biyya keenya irratti. Namni beeraawii deemee Eertiraa deemee oolu du'a. Baadmee jedhee daangaa Tigraay kabachiisuudhaaf jecha namni wareegameera. Lafa wallootiif jecha wareegamuun immoo kun immoo eebba jechuudha. Sitti fakkaatin. Sitti fakkaatin Ahmad san. Garuu lubbuu nama keenya hunda nama hidhama kana hunda akkasii ta'e ragaa biraa waan barbaannu qabna. Ragaa biraa waan barbaannu qabna. Nuti nu gargaarta seena malee olirraa sitti dhufeera seena malee dirqamni haga kana kan obsine eedaa'ati suumatu jara jechuudha. Suumatu diina siif warri si fakkaattan akka uummata walloo lafarraa duguguudhaaf Afarii wajjin taatanii Amaaraa waliin taatanii lafa kanarraa uummata keenya buqqiftanii shanyii duguggaa uummata keenya raawwachuu kaatanii tan raawwachaa jirtan kana warri addunyaatis murtiidhaaf isin dhiyeessinaa jechuudha gabaabduu keessatti inshaallah. Suuraan Adam Alii namni miila hin qabne suuraan Adam Alii sun isinii dhihaachuuf jiraa jechuudha. Isa rashanta isaa fuula keessan hidhattanii rashanta kan rashana isin. Ni galee gumaan ijoollee tanaa immoo abadan utuwaala bar shirri agartee akkana nama himsiisaa jechuudha. Haqni yoo funyaa qaban yoo afaan qaban funyaan hin bahaa jedhan. Akkasitti ni baaftanii jechuudha. Waan gootisan hunda ni baaftan. Lafa hattan duudii ni baaftanii qabeenya saamtan duudii ni baaftanii
nama ajjeeftan dudini baaftanii kan ajjeesiftanii kan harka keessanii ajjeeftanii kan biyyaa godaasitanii ni baaftanii jechuudha. Ni baaftan boona ilma wallo ni baaftanii jechuudha waan sana. Abadan eessa yuun geessan immoo nama warri walloo kun uummata hamoo agarte nama gaafa Yohaannis gaafa Tidiroos ofirraa qolatee dandamate uummanni kun sinii galee abadan takka argobbaa jettan Ahmada sanii fi zoonii argobbaa jedhee akka Oromoon achi keessatti wal fixu lafu Oromoo kana muree zoonii argobbaa jedhee kan jaare tokko Ahmada sanii fi Mohamed Abduu Tassan lachuu Amaara qoranneen lachuu Amaara jechuudha. Warra Amaara ofiin jedhu gosti Amaara jiraachuu dhabullee nuyi Amaara warra ofiin jedhu. Garuu warra ani argobbaa jedhurra luka kaa'atan jedhan. Mohamed Abduu Sufaalama nama zoonii isaa godha fitinaa godha Oromoo jedhutti ati argobbaa jedhee dirqiin uummata argobbaa godhee akka uummanni wal fixu argobbaa waradaa ta'uu qaba kan jedhe eega mallas nawurno seerallee eeggachuu qabaa namni tokko afaanii fi aadaa qabaachuu qabaa didee abbaan waan sana eega mallas du'e dalage dhagaa akka wallotti Mohamed Abduu kan amma Bahardaar jiru kanaa fi caasa Ahmada san ijaara isatu Ahmada Saffaa ijaara jechuudha. Beekaan ati argobbaa ati anfariidha ati harsimala jedhee akka uummanni keenya wal fixu Mohamed Abduu nu ijaara. Gaafa wayyaanee sanis Amaarri Oromoo miidhuuttuma jiraa jechuudha. Amaarri Oromiyaa keessa dhalate. Kana seenaadha barreeffadha. Abbaan waan san lafa kaa'e mallas didee mallas eega du'ee booda Mohamed Abduu kana. Misraaq Amaaraa ta'uu qaba zoonii ta'uu qabu. Walloo gosti jedhamullee hin jirtu. Haga walloon hin jiru walloo mibbaal zar የለም haga jedhamu. Walloo mibbaal hagar የለም አለበት haga jedhame san inni nu ofiitu mallatteesseera Misraaq Amaaraa jedhee afaan san barreesseera Facebook isaa irratti jechuudha. Walloo maqaa jedhu san balleessuudhaaf walloo Misraaq Amaaraa kamisee jedha jechuudha. Oromiyaa liyyuu zoonii san Sinigal akera wallo abbaan akkana godhu jiru ilma Amaaraati. Caasaan isaanii akka Bahardaar jira wanni isaan dalagan afaan Oromootiin Amaaraa sira asfaxaamin jechuudha. Seenaa Oromoo balleessu ilaala. Waradaa godhanii ganda tokko godhanii asii fuudhanii warra harsimalaatti wajjin isin gargaarra maal jedhanii lafa keenya kana muranii akka lolli ka'u waan abiifin bisaa waasa godhan nama walloluu dabalee. Qubanneef yoo nama bakka biraatiin qomsiisina lolli ni ka'a jedhaniiti uummata baashii jiru san akka amma warra hargeedhaati adareedhaati maal jedhanii sana gurraachaan nam Oromoo kana fuudhanii kililii godhanii sinii gala ifaa sinii baha maal sinii baha cal jala jedhamanii uummata wafcoo sinii dhaabna karaa sinii toshina waan kijiba beekaatam yoo waa sagade sinitti haasaa bahinnu waan isaan uummata keenya sun Oromoo qulqullu garuu argobbaa warradaa dhanii jechuudha. Namni beeku waan jiru waan sana iyyaa ture garuu haga dandeenye akka Jawaar finjii sinii ka'an jedhee san warra Amaaraati. Finjii walloo ta'e waan beekuuf caala jennee jechuudha. Silaa namni dhufee achi godaan waan jiru namni walakkaa taa'u waan jiru in eegna mee haa ta'uuf jennee tuma dhiifnee jechuudha. Sinigalee yaa uummata kee sinigalee waan akkasii deemaa jira. Ragaa biraa waan barbaadullee hin qabnu. Shaneedhaa ni hidhamanii ni dararamanii qabeenyillee ni saafamaa shiftoota haa jedhee jechuudha. Fi warra nama ajjeesee warra nama saamee olaantummaa seeraa eegsinaa jedhe. Abbaan nama saamee Ahmada san abbaan nama ajjeesee Ahmada san akkamiin Ahmada san olaantummaa seeraa kabaja. Uummata walloo guutuutu gaafachuu jira. Mee yoo onnee qabaate Ahmada san filannoodhaan godhamee mee makalaakaa kunis inni jirus mee warri walloo Ahmada sanaa filatani. Warra walloo miti warra gandee Ahmada san itti dhalate sun mee Ahmada sanaa filatani haa Ahmada san nama nagaa jedhanii. Mee filannoo haa godhu Abiy Ahmad mee Ahmada san warri walloo Ahmada san nu haa bulchu haa jedhani. Warrumti zoonii kanarra jiru nu haa bulchani jedhee warri walloo namitti akka mee haa filatu. Yoo onnee qabaatan.
سنقلا سنيفو أحمد حسن وان إني حاسب كنا واني قردا دوكمنتي قردا قويا برضو ما نلونا نمتي يا أحمد حسن ومن والله إسلو لفت عاجتو كيرو والله إسلو لفتس ولا تما سيرا نتو كبتشيسا إسنتو كبتشيسا ولا ركوب تاجاجتو ست فكاتين أوروبيا تولي وامي لم تست فكاتين سيقاله أوروبيا وامي لم تي وان كم تست فكاتين جيجو ريفو تشدو كان در أرزين باله هررجين طولم نيشران سا وانني يادات ره موتوما كوري موتوما چوبساتي غرا فلانو سر سيمبر بانو تيام أنك 39 أنك 39 ولو نسمتو هفته أوروبيا براتيو أنك 39 سنين بلس ومته أنك تجارة تسلل الله جيجو مكافرة سنجاب سنما ولو نتي مي أنك سن تجارة تسلل الله جيجو يا أحمد حسن أمني أورومو دكتي ترى غرا غلشيا كورا أمريكا كانتي كوكي كبي أبي أحمد أنغورا ني بوسرو كابدو كيست مي أحمد حسن تكم توفتي سمي كيرو والله فاندو نمارا دبسني أتي أما رجل بيفتشي سيجته إيرو أكنا حسوتو إن كافت أحمد حسن كاف أماري يزولو على في متى على بتكافة جرن يا كيرو والله ندم ساتي لبوت يشارنا ما سجلني ومنو كنت كوكورنا نجس بدي ما أمارا أمته والله كيرو والله أمته مسار ساجتو إجانمو أغرتيت ستي فكاتين أكومتي يادان البيران سيقاله أكومتي ياد يو والله انتهيناتي أتي أمارة تاتي كيرو والله إنو من بلشنات أما هو بشاجر تمر هريمان قمتو نما كيسان ديمتو هنقمدو أكوا ميلتين أكو كامل كسول جرين إيرو واني تكو كوكو سيلا أكوا أفرت أديانتين كنجرو متي أحمد حسن أتيس أحمد حسن أمامو سيدي إجولة سنجلا ديمتولين بدي دلقا وان بيغانيف هريمان أمانين جيجو ورا انترنت فارت بريسة هناجت لا أوروبا والله لا أما زمانين فايدة ورا ميديا رتد وابا بريسو فا ورا الدبر سمى أورومو ورا شاني الآجل جيجو أقرتني تيفي ورا نما سامي ورا ما أجيسي جيجو كانوا لا تبا سيراك بچيف راجي ما ورا نما أفرتمان راج جيسان ديستيتا ورا نما جهاد ينقد باتي تجيس ديستيتا ورا نما كورا سدي دوي تجيس ديستيتا ورا يجوت نما أفرنو راج جيس ديستيتا كان دوي أورا مورا ديستيتا نمني والله أجيس برائم برافما والله ني أفرا قلت ني نمتي جيجو ولا تما سيراك كيف كان إن شاء الله سيران سقافتي ربي ولي انتاني نوتس سقافتنا سيران سقافتي دوتو لين ما قافتم تايجو دوتو لين سلا عذاب ماتي نمي نما نما به وعدد نما تيجو ربي تعرفوا من القبائل ما لف جنة والقرقارتني في جريجو نملي أكا والبيكي والقرقاري والتواتوف نكيسة ألتي نكيسة قدتي سيقدفني نياتي يجو متى دوين ياتنيرو سيقدساني كبيني ساني سيقدساني أنا بيكي دوين والله جتة كمسيت مزدقاجات آتي صدركا هيو مرة صدركا أما غرات تباسو جيسي يجو كمين أمتا كان ياتنيرو سكراساني أتشي سيغاني سيفلاني nyaadhu bee jedhanii si dhiisanii bakka zabeenyummaarraa haga bulchiisaa irratti si baasanii jechuudha. Beekumsa keetiin miti Oromoodha jedhaniiti malee beekumsaan illee miti gootummaan illee miti akka ati gootan taa'e namoota dabbeeka. Garuu nama keenya jedhaniiti. Immoo haada ofi gabaabsitee jechuudha. Ati amma jiraachuutti hin jirtu ammallee ati jiraachuutti illee hin jirtu kun jiruu miti akka itti jirtu ati fi amma immoo gaafa gadi qumtaa kaachaa mana keessatti suuraa ka'u ijoollee mana keessa ijoollee daa'imaa ijoollee xalaasanii barreessituudha akka suudii jiran ni beektanii akka ala jiran ni beektanii eessas ni agarra
كيلو قوي قبل أساس الأجر يكي جبتني جيتشو إدو قوي قبلتني أمارة جلد جلبي فتني إزقو ماريام كريستوس ينجتن جيتشو يقول مقالو بلشتن مقا ولوتي إرو أشي ديمتن نتي أمارة جتن إرو أسنفتن نتي أوروبا ولوتي جتن جيتشو warraaddochi qeeroo keenya ni gaafatamanii waan sin aarsuu fi sin ajaa'ibu qabu Ahmad Saffaan ni gaafatamanii jechuudha. Ahmad Saffaan yoo rabbi jedhe yeroo gabaabduu keessatti ni gaafataman. Garuu isaan nama keenya Oromoo jedhanii adda bilisummaa Oromoo jedhanii fixaa jiranii ummatti keenya kana dokumentii godhadha kaaya. Ifaa ifatti lolli aduu guyyaa walirratti laaftame jechuudha. namni carraa namni waan biraa qabaatan naa barreessa ani asirratti irraa wadha. naa bilbilaa ofeeta.